Okay. Karaa jaalalatti achi dabarraan karaa haadha manaa keetiitii waliin kabajamtuu haadha manaa keetii. Mee akkanii itti gaafiin artistii Farhaan haadha manaa akka qabu addunyaa guutuutu beeka. Even Kaajalii fi Shaarukhaan ta'anii yeroo hedduu kilip irratti taphachuu turtan. Sanii wal qabatee haadha manaa kan ta'e akkaan jaalattu kabaju tanaan farreen akkamitti hirkachuu danda'e. San qofaa miti eenyutu dura xabbase. Siitu booji'ame moo ishiitu si booji'ee jetti gaafiin. Mee waa'ee haadha manaa kabajamtuu adde Ashiitarraa nu taphachiise akkamitti akka walii dhuftan. Okay, jalqaba irratti Ashiitaan na jaalattu tajaalattina isiin na jaalattee jaalattinarraa qabdee osoo hin taane isiin dinqisiifattuu tiyya turte. Wallee tiyya haalaan jaalattii hedduu itti gammaddii hedduu dhaggeeffattilleedha. Gartee kajaalati ana jechuudha. Kajaalati ana. Ishiin si kajaalate fi isin dinqisiifattuu tiyya kajaalati ana jechuudha. Wow. Akkasii waan si ajaa'ibu keessaa Adaamaa tana hoteela Afranqalloo keessaa laaqana nyaachuudhaaf hiriyoota geelootan isiitii wajjin akka dheeqetti ani yeroo san cawan jira. Gaazexeessaa Mahammad Fantaallee narratti bilbilee jechuudha. Narratti bilbilee Farhaan ijoolleen tuni si dinqisiifattii mee wal bariin naan jee. Akka dura Ashiitaadhaan itti wal agarreen sitti himu jira beekte. Okay, waliin bareeni bilbila kiyya qabadhu naan jette hedduun si dinqisiifadhaa jabaa keenyaa nu jabaadhu. Fuulduraaf waa hedduu sirraa inaan jettee galatoomii ulfaadhu kabajamiin jeeni. Bilbila isiidhaan akka inni ta'e bilbila isii qabadhee iimoodhaan hoggaan laalu miciyyoon urjii samii buute fakkaatti suuruma laaluu irratti hin buutame wallaahi. Waggaa kana wallaahi hin irraanfadhu yaa rabbi miciyyoo tana na fuusisi jeetiin karadheen. Yaa rabbi na fuusisi dhugumaan wallaahi yaa rabbi na fuusisi jeetiniin gartee rabbi karadhee rabbiin jechuun anumaan fanne jechuudha. Na fuusisee rabbiin arjaadhaa waan kadhatte sii godhaa. Akkasitti gartee bilbila isii yeroo dheeraadhaaf qabadhee ittiin bilbilaa na jalaan kaaftu si galee na jalaan kaaftu gara waggaa tokko addaan walirraanfannee amma gaafa kaan Sharmaarkeen Adam moodelistii kilipii hojii dalagu naa barbaadiin je'een. Sirba kan sirba giiftii jaalalaa jiruu fi sirba kam ture Ashiitaati yaa sirba. Irraanfadhee sirba lama ture. Yaa dagalee jiruuti yaa tannan lubbuu hajuu fi yaa giiftii jaalalaa hajuu. Akkan hojii daleedu moodeela barbaadee Sharmaarkeen Adam miciyootanaan si arkee jee hoggaa natti fidu kunoo Ashiituma na fide jechuudha. Kilipii lamaan san ni daleeyne nuun istiidiyoo dalagee kilipii lamaan sun achumatti hafe jechuudha. Achumatti awwaalamee hafe hin baane jechuudha kilipii lamaan sun. Nuun istiidiyoon lilmee qaran qabnee kilipii shagagii kilipii hedduudha naaf dalagee gara numaanuu haasawaa kiyya keessatti akka galatoomu barbaadaan galatoomu. Kilipiin sun akkasitti hafe kilipiin jalqaba anaaf isiin daleeyne sun gara nuun istiidiyootiin Director Sharmaarkee faa ta'uudhaan dalagamee kilipii san xumurre booda walii bilbiluu jalqabnee jijjiirama tirannaatiin anis maatii isii dhaqee ilaaluudhaan osoo waa'ee gartee siin jaaladhaa injiin dura maatii isiitiin daawwadha jeetiin maatii isii dhaqee haala haadha intala fuudhii akkuma jamsanitti haadha isii dhaqee ilaalee obboleeyyan isii ilaalee maatii isii ilaalee akkasitti jaalala wajjin eegallee haddii tana geenye jechuudha. Haddii
hanga ilma maahina deessutti waliin geenye jechuudha arra waliin geenye. Maashaallah. Booda si deebisa. Eefaati imoon suuraa ishii ilaaltee irratti bilbiluu eegalte booda maaliif ifa bilbilas jalaa kaasuu didde? Dinqisiifattuu ta'eeti maaliif kaasuu didde? Bobboonuu barbaaddeeti moo dumaashiin teenya tuni maaliif kaasuu didde gaafsa bilbila? Moo hin agarre? Itti deddeebiseetiin bilbile na sodaatteen sa'aatiin sii galee. Sanumaaf na fakkaatti. Waan biraati illee miti. Anaatatu bareedina isiitii fi akkaataa isii ilaalee butamee amma ammatti bilbile ajalaan kaafne jechuudha. Garuu akka rabbii taanee karaa biraatii waliin dhufne jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Mee ammallee osoo gaafii itti aanutti hin dabriin kilippiin jalqaba hoop irratti gadhiistan san jira. Hoop irratti gadhiistan atii fi haadha manaa taatanii gaa kilippii vaayiraala ta'ee I think jalqaba viidiyoon guddaan miiliyoona viiyusii alame viidiyoo sanii ka hooppi gubbaa. Kanin jalqaba gadhiise sanii miti ka viiyusii guddaa qabu. No, ha dumashi wajjin naashitaa wajjin baastan ha kilippii uffata diimaa uffatanii har'a jalqaba daleeyne yaa giftii jaalalaatii fi yaa dagalee jiruutii yaati sun hin baane ha hoppi sun ka ummata irratti gabbee yaa giftii jaalalaati oo maali hartee sandura san gitaaraan mitobachiisuun hindeessaa jidduun yoo dandeesse yoo sitti tole. Okay, tikisho daawwattoonni kun keeju jiranii keeppii ulaa kan keessu waan jiru tikisho silaa ol nu jettee jaan yeroo reefum tana jettullee akkana gajjettee jirta. Dhumarraa fuudhurra. Ay keeppii bikitti ni farga. Ayyee gadi keeppiin fuula kee nu dhoositi akka fuula kan kee hawaasni fuula bareedaa kana jalaan dhokannee barbaadeeti bar saniif. Ayyee. Gizee wallisoo waan ta'a. Gizee wallistu war. Akkana nu godhigaa. Akka irraan buunellee hidhatee. Irraa buutellee hidhatee dhufe kunoo. Ara. Hayyee. Unique ni jirta jala. Akka takka Sandura Unda Delia Ijuban Siaraku Yominaraba Malinjan Sirine Madamu Olmanjan Kutunirkada Yatakena Himi Sini Mariada Tajina Bot Marikada Adana Iyo Jalala San Karawali Bana Angurbanin Dagi Sawan Waijana Anasani Dagi Arabari Anisirana Faraya Beti Jalalti Minna Gabi Sumarahi Dolti Faraya Beti Jalalti Minna Gabi Sumarahi Dolti Farayoti Yaisi Falirti Alana Duftan Naguna Hafti Jalalati Namnina Rabile Wanagar Sisai Kumadala Adi jalalan ana barajiti maluman natumiti makaruna godi Adi jalalan ana barajiti maluman natumiti makaruna godi La. Thank you for it. Jalato. Ulfadu
akka ittiin boharu jirtan sagantaa teenya abdii qabna galatoomaa ulfaadhaa farreen akka ajaa'ibatti sagantaa gaafiif deebii bifa tasgabbaawaa taheen nu deebisuu jira gidduunis immoo hawaasa waan itti jiru dalagaa isaa dhiisee nama 1,700 ol taa'ee nu daawwachuu jiru isin boharsuu jirra. Thank you. Also, me kara gaafii itti aantutti farree dabarsinaa. Me jireenya ashitti dura I think singilummaan turteena fakkaata. Garaagarummaan efa ashitti dhuftee efa bultii seentee fi jireenya ashitti dura jiraachuu turte. Maaltu adda godhe jireenya ashitti wajji efa wal dhuftee kanoo kami filannoo kan keerra? Okay, jireenya ashiitaa dura singilummaan hin turre. Isii dura bultii dabarseetiin jira. San akkasumatti naa qabii bira naa dabri. Maaliif an farada waan hin feeneef akan dubbadhee dabra. Singilummaan hin turre jee waa lafa wanti jechee dabruun fadhu. Isii dura jaalala dabarseetiin jira. Ilmoollee dhaleetiin jira. Jireenya dabarseetiin jira garuu jireenya saniin booda jireenya haareen ashiitaa biratti arge jireenya bareedaadha jireenya jaalalaati anillee waa hedduudhaan baree jaalala hedduun isirratti bayyanadhee gartee jireenya kiyya keessaa haala jireenyaatu jireenyuma gaarii jiraachuudhaafu nama na gargaaru dhabeetiin kophaati xaaraa ture. Egan isii fuudhee booda immoo hedduu na gargaarte jechuudha. Parsantii 50 na gargaarte jireenya kana asiin naa geesse jijjiirama jaalalaa yoo kajennu taate immoo jaalala dhugaa ani jaartii biyya irratti na argaa ishiitu mara ta'e. Thank you.